ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 28ffaan giddugala bahaa wiirtuu Harargee lixaa Koonyaa Agamtiitti kabajame. Dogoggoraan waa oolchu akka fuutee kan ijinurraa haa qabu akka dhageessee ijinurraa haa qabu akka ati dhalchinaatu ergataa ijinurraa haa qabu akka ati horinaatu elmataa ijinurraa haa qabu. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti ayyaanota akkaan kabajaman keessaa isa tokko kan ta'e ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo giddugala bahaa wiirtuu Harargee lixaa Koonyaa Agamtii galma Agamtiitti marsaa 28ffaaf bifa duudhaa isaa eeggateen kabajame. Gurraacha Afrikaa keessaa tokko kan ta'e uummanni Oromoo uummata aadaa, seenaa, qaroomaa fi falaasama jireenyaa mataa isaa qabu yoo ta'u, amantiin waaqeffannaa amantii bu'uura ganamaa uummatichaati. Ayyaanota amantii waaqeffannaa waaqeffattoota biratti akkaan kabajaman keessaa ayyaanni yaadannoo warra darbanii isa guddaadha. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo kan Booranaa fi Baarentumaa warra darban kan irraa dhalatan kan irraa margan akaakoo akaakilee ofii yaadachuuf kabajama. Ayyaanichi sadarkaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti waggaatti al-lama fulbaana 19 galma Agamtiitti akkasuma ammoo amajjii 3 galma Boosatitti jalbultii irraa eegalee hanga torban galataatti bal'inaan kan kabajamu yoo ta'u, haaluma kanaan dura baratameen bara kanas bifa gammachiisaa fi hawwataa ta'een sirna isaa eeggatee gaggeeffame. Koreen ayyaanichaa kan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa filates baatii 2 dursanii galma Agamtiitti hojii karooraa fi tarsiimoo diriirsuun qophii ayyaanichaaf sochiilee jajjabduutti turan. Torbee lamaan torbaniin akkasumatti adaduma guyyaan itti dhiyaatuun humna namaa dabalachaa hojiinis babal'achaa bakkicha miidhagsu. Fooliin jalbultii ayyaanichaa naannawa Agamtii dirree kabaja ayyaanaa tana irraa akkaan urgaa'a. Tajaajila akka bishaanii, kutaalee fi manneen tajaajila adda addaatiif oolan iddoo dhiyyanni itti tolfamuu fi irraa raabsamu korommii ayyaanaaf qophaa'an ayyaa yookaan gaaddisa qubsuma keessummootaa sagalee fi waltajjii ayyaanni irraa tamsa'u aanjessuun xiyyeeffannoo ijoodha. Bara baraan dabalaa dhufuun baay'ina hirmaattota ayyaanichaa tajaajilli taasifamu hangasuma akka bal'atu waan taasiseef sochiin qophii kabaja ayyaana baranaas kanuma ibsa. Babal'innii fi guddinni amantii waaqeffannaa deebi'ee ijaaramuu sagantaa dhalootichaan wal qabatee mul'achaa dhufe kanaan milkaa'inni jiru ammoo aamilee manguddootaa daran kan ol kaasaa jiru yommuu ta'u, ijoollee fi dardarran akkasumas shamarran dhufaatii ayyaanichaa hawwii guddaadhaan eeggachuunis miira birooti. Kan wal argaaf dharra'e daangaa fi daangaa golee Oromiyaa fi biyyoota addunyaa jirurraa galma Agamtiitti walitti dhufee harka wal fuudhee walitti gammada. Caasaan koreelee ayyaanaa immoo simannaa keessummootaa ol jedhee gad jedha. Namuu qooda ramaddii isaa fudhatee hojiitti hiika. Wal qajeelchaa naamusaan gahee isarraa eegamu baha. Fulbaana 16 irraa eegalee simannaan keessummootaa eegalame. Fulbaana 17 ammoo daran dabale. Konkolaattonni gurguddaan geejjiba deddeebisa uummataa kan qaxxaamura biyyaa dalagan marti namoota kumoota hedduun lakkaa'aman qabatee tarree galee yommuu yaa'u, hanga lakkaa'ufiyyuu ija namaarraa fagaatutti sirnaan iddoo qophaa'eefitti ollaa galma Agamtii qubate. Kan dursee galma Agamtii ga'e kan booda dhufu simate. Baga nagaan dhuftanii fi baga nagaan nu eegdaniin dhaloonni nagaa walitti biife. Baga nagaan dhuftanii ninja warra winillee dhufu isin aadaatisuun ja. Irbaanni iyyana warra abbaa Oromoo kormi kabaja ayyaanichaaf qalame dhiyyaatee keessummoonni simatamanis haara galfatan. Taateewwan wayita kabaja ayyaana warra abbaa Oromootti raawwatan keessaa tokko barnoota amantichaa kennuu yommuu ta'u, barnootichi bal'inaa fi gadi fageenyaan kennama. Sagantaa uummanni Oromoo qabu, uummanni Oromoo sagantaa akkasii kabajanii himasuun kaamma qabatamaan agarraa jiru kanuma. Egaa uummata Oromoo taane waan uummanni Oromoo qabu san waan gaarii uummanni Oromoo qabu san qabatamaadhaan hojjennee hawaasa keenya jijjiiruu fakkeenya gaarii ta'uu qabna malee fakkeenya hammeenyaa fakkeenya cubbuu ta'uu nun barbaachisu. Naamusni hirmaattonni ittiin hordofan kan xiqqaa guddaa hundumaa haalan nama ajaa'iba. Kunis bu'aa barnootichi galmoota guutuu biyyaa fi biyyaan alattis laatamaa tureen jijjiirama amalaa fide agarsiisa. Barnoonni amantii waaqeffannaa dhalooticha of taasisee wal taasisee dhaloota wal jala yaasuun milkii jiruu fi jireenya dhala namaa kamiyyuu gama fayyaa, nagaa fi qananiitiin gonfachiisuu keessatti gahee wanti biraa ittiin hin dorgomne qaba. Yoo ilmi isaa bakka gaarii ooluu baate jecha gaarii hawaasa biratti qabaachuu baate abbaan ilma isaa irra malaalaa jechuudha. Ilma akkamna kannee jaachu
barnootichi dhaloota gidduutti nageenya jaalalaa fi kabaja itichuun aadaan wal dhagahuu fi wal hubachuu dhalootaa akka dagaagu dhugaan dhalootaa bakka isaatti deebi'uun jireenyi uummataa dhugaarratti bu'uureeffame akka jiraatu ilaalchi qixxaataa fi kabajni namummaa olaantummaa akka argatu gochuun dhaloonni wal jala yaa'ee nagaan bobba'ee akka galu taasisa. Ilmoon abbaaf ajajamuun hangafaa fi quxisuun waliif owwaachuun ilmi ga'e fuudhuu fi intalti geesse eerumuun heera uumaa ta'uu amantichi ni barsiisa. Uummanni Oromoodhaa kana kaa barnootaan akkuma nu warra wal barsiisaa jirru kanatti jiruu fi jireenya isaa ittiin gaggeeffachaa akka dhaloonni isaa abaarsa fuuneef cubbuu akka fuuneef abaarsaan akka sanyiitti jalafarraan banneef barnoota kana uumadhumaan wal barsiisaa jiruu fi jireenya waliin gaggeeffachaa ture jechuudha. Gama hawaasummaatiin ammoo dhaloonni gaafa sagantaa kana dhabe wallagatu har'a korma tokkicha waliin damboobsatee qalatee warra keenya aagawu jedhee waliin nyaachuun fuudhaa eerumaan soddaa'eessumaan wal horee uumaan duraa maqxee turte karatti deebi'uun bu'aa barnoota kanaati. Barnootichi dhala namaa addunyaa kanarra jiraatu hundumaa haalduree fi sababoota qoqqooddaa kamiyyuun maletti ija tokkoon namummaa namni qabaatuun walqixxummaan akka ilaalamu waan taasisuuf wabii nageenyaa fi haqaati. Rakkinoota walxaxoo fi loogii adda addaa darbees hiyyummaa, dhukkubaa fi jeequmsa shororkaa dhalli namaa ittiin miidhamu kamiyyuu maqsuun misooma sammuu tolcha. Ayyaantummaan warra darbanii gaafa yaadannoon taasifamuu eegalu bu'aa argamsiisaa jiru keessa gurguddoon jaalala dhalootummaa, dammaqina beekumsaan masakamuu kan of ta'uu itichu, fayyaa qaamaa fi qalbii, walitti dhufeenya dhalootummaa fi dhugaa bu'uureeffate eeruun ni danda'ama. Kunis jalqabarratti ilmaan qooda haadhaa fi abbaa ofii beekanii abaarsa osoo hin taane eebba akka dhaalan, obboleessaa fi obboleessi, obboleessaa fi obboleettinis akkaataa heerri kaa'efitti waan baran hojiirra oolchuun aantummaa fi marartee walii akka horatan waan taasisuudha. Guyyaa kabaja ayyaana guddaa kana qophiilee gara maayitti dhufan keessaa hawwataa kan ta'e ammoo sirboota aadaa, duudhaa, sagantaa warra abbaa Oromoo calanqisiisanidha. Kan ijoolleen qaxaleen sagalee kiilooleen taphatan, shaggooyyeen shamarran bu'an, dhiichisni dardarran dhiichisan, raganni qalbii namaa fuudhu, tirrii, kunkummee fi geelloo, gattumee fi oltumeen sirboota aadaa Oromoo qalbii booharsuu, sammuu boqachiisu. Hunda caalaa ammoo walaloowwan sirbaa marartee gatii sagantaa fi barnoota warra ofiitiin jiraachuu ibsan sammuu namaa keessaa hin badan. Gollicha gollo urgooti yala. Gollicha biifa. Shaakeen shakakittee urgooti yala. Gollicha biifa. Warqiin balaqqichee urgooti yala. Gollicha biifa. Akka gollicha gollo urgooti yala. Gollicha biifa. Nutis gama keenyaan warra baranaa kan bara egeree jenna. Horaa bulaa gadaan quufaa gabbina barri roobaa nagaya. Amantii hin qabna, amantii hin qabna. Deenaa galmatti gallee waaqeffannaa. 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 Amantii hin qabna.